Jirra jirtu maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirra galata rabbii. Sinoo naguma keessanii jiru sin biratti akkamii nu biratti hunduu bareeda. Galanni waaqaaf haa ta'u kana sin nu ga'e. Sinin jenna egaa har'a si deebinee dhufnee jirra har'a immoo maal qabannee dhufnee seetan akkuma argitan egaa. Har'allee cidaatirra jira jechuudha. Bal'atuun maaluma mucaa sargiin kana hundaa jettan mucayyoo daasbooran argeef kanaafiyyuu maaragaan dikkisuu qaba kan jedhu. Nagaatti qophaa'ee jira jechuudha. Har'a kinoo akkuma argitan mana soofaa mina jechuudha. Asaddaa jirra anaaf mucaa kiyya. Kaasuunis hin jira garuu inna asaddaa jira jechuudha rakkanatti. Minxaafii kan gubbaarraa hin kaasne egaa irratti ragadu waan ta'eef irratti ragadu jennee kaasne. Kanuma irratti ragadan jijjiirtullee hin binne waan ta'eef innaa kana isiniin jedhaa kinoo laala kaasuun akkinoo lidati isaati fiishkaa moo biinyaa jedhanii innaa qopheessee jira jechuudha. Amma hojiitti muranne kaa ganaatti jirra bal'atuun argitanii ganaatti jira jechuudha. Laalame kaasuun akkatti hojjete ganaan as takakkalaa kaasuutu akkanatti hojjete ani yeroo hin arganne waan ta'eef innaa kanaaf isiniin jira. Kana fakkaata. Egaa hojiin har'a jalaa dhumuu dide dhugaa dubbachuudha. Qofaan illee naqabee jira diggisii mucaa kiyyaata irratti dhugaa akkatti inni naqabe jechuudha. Qoonqoo keessa naqaqqabe dhugaa diggisii irratti naqabe akka hin danda'e biddeen hin tolchine jechuudha. Diggisii yoomiinaan jettan illee hin jirtanii diggisiin aduu guyyaa 20 lafa jala qophoofna nuti garuu lafa jala qophoofne malee jechuudha. Diggisiin guyyaa 20 lammaffaa yookiin maaksanyoo kan jedhanisanii jechuudha. Guyyaa sana diggisii warroonni dhufuu barbaadan koottaa jedhee siyyaamee jira. Irra deddeebi'ee siniyyaa waan ta'eef innaa kanaafiyyuu koottaa warroonni dhufuu barbaadanii gandallee bootallee manallee siniif ta'in rakkoon qabu. Sinin jedha maatii kiyyaa akkanaa egaa. Tisinaaga'u naan jedha mucaa kiyyaaf immoo waaqayyo siif haa guddisu jedha eebbisaayii sim jettanii ilaaltanii hin callisinaashee Oromoon nama eebbisa waan ta'eef waaqayyo si haa guddisu bakka yaadde siif haa ga'u naan jedha gara oom guddatee bakka yaadde gara maalee jettu akkasii maatii keenya na warroonni dhufuu barbaadan akkuma sinin jedhe namni inufnaa guyyaa lidatii mucaa kee yookiin guyyaa loota isaa nufna ittanii warri qatartan akka namni waa sinin jedhe hin jira. Warroonni immoo wultille uftaan koota guyyaa warri biddeen tolchita waan ta'eef amma guyyaan waan hundumaa caalaa hojiin biddeeniif waxiidha. Egaa akkasii sinin jira maatii keenyaa. Ganaa kinoo kana rakka bootiifaa waan hundumaa bootaa qabsiisa. Bootaan qabanne waan ta'eef. Marbaatiin immoo maal taata miqqeenyi maal seeta miqqeenyaa. Dhugaa marbaatiin erga ganamaatiin nurraa baddee hin jirtu. Kana sinin jira. Egaa sin naguma artanii fayyuma keessanii warroonni biyya keessas biyyaan baastatan jirtan. Ta'ee bakka waazeema jala bultii qaammeenis gahaa jirti bakka sinin jira qaammeen gahaa jirtee warroonni qaammee deemuu barbaadde jala bultii miti waazeemas miti ganaadha akka jamee kan nuufee jechuudha. Guyyaa meeqan nuufee guyyaa qaammeen barannu 5 oolti waan ta'eef shoofoo bitaa'ee biyaansi guyyaa waan wayitu nuufee. Innaa kana fakkaata sinin jira maatii kiyya. Koottaa hojii na gargaara. Baay'ee tokko dadhabee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dadhabee jira.
لا ولن كيا كيا فيكو كيا أول ما أنت نا وجيت كوكا بنانته وجيت كوكا بو كان جرا سندوق مدا هالو لكه نموتته إذا كان فكرت ما تكينيا ولينجاهي ولينجاهي يا واقعي جري إنها كان فيو سيقالي سنتم بايزو فيديو سنتني رسونا كان هفتا سننجالتا باي باي باي